Harka fuunee daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kana ana Abiraam Birruutu isinitti hima. Baga hundeeffamaa waggaa 8ffaa Oromiyaan miidiyaa neetworkiin isin ga'e. Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Maliyyuu Cawaa fi Nunnuu Goondinii keessatti kaleessa bitootessa tokko bara 2022 jechuudha. Waraanni mootummaa qeerroowwanii fi qonnaan bultoota walumatti namoota nagaa jumlaadhaan bakka tokkotti fixuu odeeffanne. Namoota nagaa 13 ol immoo ganduma kanaa fuudhanii deemanii eessa akka geessan hin beeknu jedhu jiraattonni gabaasii bal'aan ittaanee dhiyaata. Taateen kun Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Maliyyuu Cawaa fi Goondinii jedhamanitti waan ta'e kibxata bitootessa tokko bara 2022 humni addaa poolisii Oromiyaa aanaa warra Jaarsoo irra jiruu fi waraanni mootummaa aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa irra qubsiifame ganama barii sa'aatii 12tti gara gandoota kanaa bobbaafame. Opereeshinii shanii balleessuu ganda kanatti karoorfame jedhameen dargaggoota nagaa fi maatii isaanii qonnaan bultoota walumatti 6 ta'an bakka tokkotti fixe. Tuuti waraana mootummaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa kun namoota nagaa 13 immoo ganduma san keessaa walitti qabuudhaan gara aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa fuudhee deeme. Suurri kun immoo yoo humnoonni kunneen dargaggoota kanneen dhiiga irra yaasanii magaalaa Garba Gurraachaa keessa naannessuun ummatatti agarsiisaa turan mul'isuudha. Humnoonni mootummaa alaabaa Minilik qabatan kunneen namoota nagaa 13 aanaa warra Jaarsoo irraa qabanii deeman magaalaa Garba Gurraachaa keessa shoror keessaa qawwee moofaa baachisanii itti sirbaa turan. Shanee irratti tarkaanfii fudhannee jirra. Shanee qabneerraa isaan kana laalaa jiilaa jechuudhaan hawaasa magaalaa Garba Gurraachaa daawwachiisan. Ijjiin uummata daawwachiisan kiloo shanee qabneerraa damasabnee kan jirudha. Qonnaan bultoota san qabanii fidan jechuudha. Hidhata shanii wajjin qabdan isaan garuu akka jedhanitti shanee ajjeesne kan jirudha. Kan isaan ijjiidhaan garuu namooti qonnaan bulaan nuti beeknu kan isaan shanee dheedanii ajjeesan. Deebi'ee warri qabanii dhufan qonnaan buloota jiruu isaanii gaggeessanii dhiigin keessattuu waliin faada maraataa fa'aa keessa jira beektee qawwee itti hidhaniiti. Qawween shanee qabu isaan itti hidhaniitu uummata agarsiisan fardaala. Hawaasi aanaa warra Jaarsoo ganda Maliyyuu Cawaa fi Goondinii warra jimlaan dhuman awwaallatullee qonnaan bultootaa fi dargaggoota jiruu isaaniirraa funaanaman 13 eessa akka geessan wanni beeknu hin jiru jedhan. Qabeenyi maatii namoota jimlaan dhumanii fi qe'ee keessaa fudhatamanii humnoota mootummaatiin saamamaa jiraa jedhu. Namoonni achirraa dubbifne hawaasi magaalaa Garba Gurraachaa taatee kana daawwatee dallansuu keessa akka ture hima namni achirraa nu qunname. Gochi kun gochaa duguggaa sanyii armaan dura Minilikiin Oromoo irratti raawwatame wal fakkaataa akka jedhan warri OMN dubbise faajjii Minilik qabatanii namoota gidirsaa magaalaa keessa naannessaa sirbuun gochaa fokkisaa jaarraa kana keessa raawwatamuu hin mallee jedhu. Garuu kan nama dallansiisu hawaasni kan dallanaa jiru hawaasi magaalaa Kuyyuu yoo ilaalle baay'ee kan gadde. Ilmaan Minilik alaabaa qabatanii konkolaataadhaan akkasitti afaan Amaaraatiin dhiichisaatu magaala keessa jara qaban gochi Minilik sun har'allee deebi'ee nurratti raawwataa kan jirudha kan amma isaan dallansiise. Gandoota aanaa warra Jaarsoo kanneen biraa fi aanaalee biroo godinichaa keessatti duula shanee balleessuu jedhuuf humni kun waan bobba'aa jiruuf uummanni dammaqee akka of eeggatu jiraattonni naannichaa akeekkachiisanii jiru. Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattonni aanaa Amuruu ganda baadiyyaa Siiddan Barkallii jedhamurraa sababa lola milishaa Amaaraatiin buqqaafamanii bakka addaa Tulluu Roggee jedhamu buufatanii jiran kabaayinni isaanii 3,000 ol ta'an beelaaf saaxilamuu OMN itti himani. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa akkasumas Salaalee keessatti rakkoo wal fakkaataa uumameen hawaasi Oromoo manni jireenyaa irratti gubatee fi qe'een isaanii weerarame daa'imman waliin qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqaafamanii dirree irratti faca'anii rakkoowwan garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Siraaj Sabaaf gabaasa dabalataa dhiyeessa. Jiraattonni aanaa Amuruu ganda baadiyyaa Siiddan Barkallii jedhamurraa sababa lola finxaaleeyyoota Amaaraatiin buqqaafamanii bakka addaa Tulluu Roggee jedhamu buufatanii jiran kan baay'inni isaanii 3,000 ol ta'e beelaaf saaxilamuun miidhamaa jiraachuun Oromiyaan miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu keessatti lola qindaa'aa finxaaleeyyoonni Amaaraa uummata Oromoo irratti bananii lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbuu fi qabeenya uummataa saamamuu yeroo garaagaraatti OMN gabaasaa turuun ni yaadatama. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa
Amaaraa keessatti rakkoo wal fakkaataa uumameen qonnaan bultoonni Oromoo manni jireenyaa irratti gubateem laboo barasaasaa diinaa baqachuun ijoollee isaanii waliin qeef qabeenya ofirraa buqqa'uuf dirqamaniitii jiru. Aanaalee waraanni qindaa'an kun hin dhaqqabne keessa buufatanii kan jiran qonnaan bultoonni Oromoo kunneen mootummaan beekamtii nu dhowwachuun isaa dhaabbileen mirga namoomaa fi gargaarsa akka nu yaadanneef sababa ta'ee jira jechuun komatu. Qonnaan bultoota Oromoo qeef qabeenya ofirraa buqqaafamanii daa'immanii fi dubartoonni akkasumas hawwanii maanguddoonni dirarraa buufatanii biyya abbaa ofiitti baqataa ta'uun gaaddisa mukaa jala mandheeffatan keessaa qonnaan bultoonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee muraasaa isaan tokko. Aanaa Amuuruu ganda Siddan Barkallii jedhamu keessatti waraana qindaa'aa finxaaliyyoonni Amaaraa bananii lubbuun namoota hedduu darbuun manneen jiraattotaa bifa guutumaan guutuu jedhamuun danda'amuun barbadeeffamuun isaa baqattoota Tulluu Roggee buufatanii jiran keessaa namoonni OMN dubbise himaniitii jiru. Manni gubatee horiin warasamee namni duree qabeenyi barbadaa'ee boqqolloo lagatti hafee uummanni immoo baqatee kuro tulluutti inni kaan tulluutti amma ol baanee biyya nannaan mangistii mamjalaa mootummaa mamjalaa qabuudhaafnee jedhamte baay'ee rakkoo keessa jirra kunoo si lagatti galle qorraan kunoo ijoolleen humte qorraan qullaa wayyaan gubatee manni gubatee wayyaa keessatti midhaan gubateetidha. Beelaa fi dhukkubaan saaxilamaa jirra rakkataa jirra. Bakka addaa Tulluu Roggee jedhamu kanatti gaaddisa mukkeenii jala buufatanii akka jiran kan ibsan maddeen OMN dubbise darree kana irratti rakkoo beelaa fi uffataatiin miidhamaa jiraachuu himatu. Daa'immanii fi dubartoonni 1,000 ol ta'an rakkoo baay'ee ulfaataa keessa jiru kan jedhu maddi OMN dubbise kun kan dhukkubsate yaalchisuuf illee humna akka dhaban himuun hanga ammaatti qaamni deeggarsa walitti fufaanuuf taasisaa jiru waan hin argamneef du'atti harka kennachaa jirra jedhu. Daa'imman xixiqqoo fi dubartoota diina jalatti gannee deemuu hin dandeenyu kan jedhu namni kan biraa achumarraa OMN dubbise ammoo warri dhiiraa walitti qabamuun bakka irraa buqqaan itti deebi'uuf yaalii taasisanis humnoonni finxaaliyyii kun qe'ee qonnaan bultoota kanaa dhaalanii waan jiraniif dhukaasa gurguddaa itti bananii duubatti akka isaan deebisan dubbata. Faannoo jedhanii bakka waraana mootummaa kana faana walii galaniiti manni keenyan gubatee qabeenyi nuyi qabnuun barbadaa'ee ijoolleen keenya horiin keenya akka jirutti bakka dhumneen saamamne ifa kaan irraa ari'anii horii saamuu horii yoo xiqqaate naannoo 300 walitti saamamee manni ganda Siddan keessa jiru sun immoo iyyuu mana 1,000 ol kan ta'u tokkollee dhaabatee kan hin hafnedha barbadaa'ee. Gama mootummaatiin namni bakka nuti jiru nu gaafatallee hin jiru kan jedhu buqqaatota gidduudhaa namni OMN dubbise misoomaawwan bu'uuraa hedduun waan barbadeeffamaniif naannoo jirrutti dhiyaachuun tajaajila wal'aansaa warra dhukkubsateef argamsiisuuf illee akka dadhaban himam. Ganda Siddan Barkalliin alattis gandoota kan biroo keessa namoonni buqqaafaman rakkoo wal fakkaataa keessa akka jiranis OMN odeeffateetii jira. Haaluma kanaan dhimma jiru qulqulleeffachuu bulchaa aanaa Amuuruum obbo Balaay Gooshuuf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa kaasuu didaniitii jiru. Lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaatti hidhaatti dararamaa jiran ilaalchisuun hawaasi Oromoo Minisootaa hiriira guddaa qopheessaa jiraachuu ibsan. Kaayyoon hiriira guddaa jimaata dhufuuf karoorfame kana haala qabiinsa badaa lammiileen kunniin itti dararamaa jiran balaaleffachuun addunyaan dhimma isaaniif xiyyeeffannoo akka laattu darbees lammiileen kunniin akka hiikamaniif gaafachuudha jedhamee jira. Hiriira kanarratti hidhamtoota siyaasaa Oromoo manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti itti fufiinsaan dararamaa jiraniifis hawaasi Oromoo Minisootaa sagalee ta'uuf qophaa'aa jiru. Dhalattooti Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Minisootaa fi naannoo ishee jiraatan hiriira jimaata dhufu gaggeeffamu kanarratti bal'inaan akka hirmaataniifis waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa waamicha dhiyeesseeti jira. Walgayii ariifachiisaan koomishiinaroota poolisii Oromiyaa waliigaltee malee xumuramuun dhaga'ame. Walgayiin ariifachiisaa koomishiinaroota poolisii Oromiyaa haala yeroo irratti mari'achuuf waamamee ture waliigaltee malee faca'uusaa maddeen OMN itti himan. Waltajjiin ariifachiisaa waamamee ture kun dhimmoota ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu rakkoo nageenyaa wal'ataa dhufee fi furmaata isaa irratti sababa garaagarummaan yaada ajajoota poolisii gidduutti uumameen waliigaltee dhabuun murtee tokko malee akka diigame maddeen mirkaneessanii jiran. Ajjechaan jumlaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame qoodaan dabballoota bilisiginnaa damee Oromiyaa keessatti hammaataa deemee fi yakkoota ajjechaa yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti uummata nagaarratti raawwatamaa jiru sababoota guguddoo madda rakkoo kanaa ta'uu kaa'ima maddeen keenya. Sababa kanaanis qoqqoodaan dabballoota siyaasaa keessa ture yeroo ammaa gara qondaalota poolisii keessatti illee babal'atee jiraachuun saaxilamee jira. Waltajjii ariifachiisaa koomishiinaroota kanarrattis ajandaa guddaa ta'uun kan ka'e ajjechaa abbootii gadaa karrayyuu yoo ta'u qondaalonni poolisii waajjira paartii bilisiginnaa damee Oromiyaa irraa ajaja fudhatuudhaan
dhimma qorannoo ajjechaa abbootii gadaa gara dabarsuuf erga fudhatanii hojjetaa jiran mormii jabaan mudatuun beekamee jira. Qondaalota poolisii Oromiyaa ajjechaa sukkanneessaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame mormaa jiran keessaa tokko ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa Koomishinar Dachaasaa Bitimaa yoo ta'an kanneen dhugaa abbootii gadaa kana dhoksuuf ajaja waajjira paartii fi waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa irraa fudhatanii hojjetaa jiran ammoo gargaaraa Koomishineraa Girmaa Galaan ta'us maddeen keenya dabaluun himanii jiru. sababuma dhibdee keessoo paartichaatti dhalate kanaan raafaman kan jiru biltsiginnaan damee Oromiyaa ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa kan ta'an Koomishinar Dachaasaa Bitimaa aangoo irraa kaasuuf hojjetaa jiraachuun kan beekame yoo ta'u kunis dhibdee dabalataa keessoo paartichaatti uumaa akka jiru baramee jira. Erga qondaalonni biltsiginnaa damee Oromiyaa ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti wal saaxilanii booda hooggansi sadarkaa olaanaa mootummaa fi paartii biltsiginnaa saamicha lafaa fi qabeenya adda addaa akkasumas daldala jimaa fi simintoo dabalatee hojiiwwan seera alummaa fi kontiroobaandii babal'isan irratti bobba'anii jiraachuun miseensotaa fi hooggansa gara gadii gidduutti wal shakkii guddaa uumee akka jiru gabaafamaa turee jira. Godina Gujii aanaalee garaagaraa keessatti sababa hongeetiin uummanni beelaa hamaadhaaf saaxilamee jira. Waggoota 3 darbaniif dirree lolaa ta'uun namoonni hedduun keessatti ajjeefamaa akka ture godinni kun yeroo ammaatti hanqina nyaataaf bishaan dhugaatiif jabaa saaxilamuu jiraattonni OMN itti dubbatanii jiran. Uummata kana gargaaruuf lakkoofsi herrega baankii biyya keessatti banamee hojiin ka'ee galame yoo ta'u uummata sababa hongeetiin miidhame kana tumsuuf waamichi dhiyaatee jira. Guyyoo Waariyoo miseensota koree gargaarsaa dubbisuudhaan gabaasaa hongee fi beelaa Gujii ilaalchee ittaan dhiyeessee jira. Oromiyaa Gujii rakkoo uumama hongeef rakkoo namtolchee waraana irra kakaanaalee hedduu keessatti uummatii beeljabduuf saaxilamuu dubbatama. Gaagam siyaasaa kabar 2019 irra jalqabuun mootummaa biltsiginnaatiif waraan bilisummaa Oromoo jidduu deemuu jiruun Oromiyaa Booranaaf Gujii lamaan keessa qulqulloota hedduutti jeefame. Baay'ee qabeef qabeenyi isaan irra buqqifame. Horii hedduu saamame. Nama dhugees buuteen isaanii dhabame. Uummati dab godhamuu jira kanaaf jabeesse mootummaa maata murni bulchiinsa deeggartoota shanee adamsuu jirraa jedha. Man uummata gubuun jimlaan lafisarra buqqisuun nam battala rasaasaan tuman ijjeesuuf hidhaan aadmalee aanaalee godinicha hunda keessa babal'achuurra kaka'uumati qotatee bocachuun leen dandeenye. Sababuma kanaan duub Gujii keessatti uummati beelaaf dheebuu namaaf saa jabduuf saaxilamuu isaa dubbataa. Bonni akamalee nutti dheeratee hammaatee jira. Akkuma jiru ta'e rakkoon nageenyaa ammoo waan darane bona jaalallee kanama miidhaa jiru isaan silaa bona waaqni namatti fide waan dhibii waan gootuun qaddu. Haatee nuti godinaalee Gujii keessaa aanaaleen gara gammoojjii aanaa Gooroo Doolaa aanaa Liibanii aanaa Gumii Dalloo aanaa Sabbaa Boruu aanaa Malkaa Sooddaa aanaa Agaa Waayyuu fi Dudda Daawwaa dabalatee aanaaleen biroolleen jiru. Haatee nuti ammoo akka malee sababa dhabamuu bisaaniitii fi nageenyallee wal qabatee aanaa Gooroo Doolaatitti haala hamaa keessa jira. Mootummaan sababa sodaa shakkii qarqaarsi shaneef deema jedhuun uummata kanaaf qarqaarsi akka hin deemne ta'ee uummati miidhamee geejjibi hin jiru rakkoo hamaa dararama keessa jira. Bisaan sabbaa qotanii bishaan booruu dhuganii wanni sun ammoo dhukkuba garaa kaasaa fidee uummati gama biraatiin dhukkuba illee saaxilame rakkoo keessa jira jechuudha. Goobaloon horii boni raachiisee huqquu namaaf saa kabarii jabaa yarsee fuul miidiyaa hawaasa kanarratti ilaala ooluuf dirqaman dhalattooti naannichaa akkaawuntii baankii gargaarsa banuun maallaqa walitti qabu irratti argamu. Horiin gargaarsa hamaqa uummataatiin walitti qabamu kuyyoo cufayyoo iftoomin guddaa barbaada. Horeen biikeessa tun akkamitti hundoofti gargaarsi kun akkamitti uummata dhaqqabuuf karoorfame. Qaamoleen mootummaa immoo qarqaarsa uummataaf godham kan maaliif mormu filataan iftoomin sassaabii maallaqichaallee ilaalchisuun koree waan kan qindeessu dubbifne jirra akka ittaanu dhiyaata. Ayyaatti waliigalaatti misammaali addan dhalattooti ijoolleen Gujii wal gurmeessitanii bakka akkaawuntii bartanii gargaarsa akka walitti qabamuuf yaamichi godhuu jirtanii akkan godhuuf maalti san kakkaasee gargaarsi uummata kunini hayoo walitti qabama akkamitti uummata biraan ga'uu kajeeltan. Gabaabaa hagasii qabu ta'uu jedhanii waan dandeenyu rakkoo uummata kanaa bira geennee yoo dhiqqaate akka gaggabarraa bulchiisaa fi
akkaawuntii bannee jirra. Akkaawuntii kana namooti gargaarsa karaa danda'u wasaqannee gargaarsa biraan akka kennuuf akkaawuntii baname kanarra hirmaataa jirani. Namni biyya keessaa fi biyya alaallee nu hirmaadhaa. Oromoon namni hundinuu uummata kana rakkoo sana jalaa akka baraarru akka nu hirmaatullee dhaansa dabarfannaa haala haga ammaatitti sochii gaarii irra jirra. Yeroodhaaf amma karuma akkaawuntii keenya kana namni nu gargaaru barbaadatu nu gargaare. Warra mootummaa sanillee dubbinyee isaan waliin mari'ataa daataa uummata sanillee nu kennanii karaa sanii uummata keenya adoo gargaarree. Gujiif Boorana keessa haga jabaatte gara waggaa tokkootti deemaa jira. Eensa akka jiru kaan hin dhagin hadda nuti uummata keenya buuqannee haadha abbootiin keenya agabuu gulnu buuqanii nu gadi baanee uummata kanaa dubbannee jenna hinaaffaa fi yaada kana kaasanii gama biraatiin ammoo karaa caasaa isaaniitiin wanni kun ta'e hanni garaagaraa akkaataa ittiin baratameen akka deemutti waan akkasii godhanii nuti ammoo kana godhiisaaf uummata keenya gargaariisaaf nama rakkate sadhadhee akaakiisaaf eeyyama eenyuyyuu hin gaafannu. Kanaaf karuma akkaawuntii keenya kana nadoon nu gargaaranii jedhee yaada wamaa wanni irraa shakkan tokkollee hin jirtu. Kanuma jechuu barbaadu. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 126ffaan gaarreen Adwaa osoo hin dabalanne kutaalee biyyattii Finfinnee fi iddoo akka keessatti sirnoota garaagaraatiin yaadatamee oole. Waraanni Itoophiyaa fi Xaaliyaanota gidduutti bara 1896 gaggeeffame seenaa Itoophiyaa keessatti taateewwan guddoo biyyattiin himattu keessaa isa guddaa ta'uutu himama. Ga'een Oromoo fi fardeen Oromoo lola Adwaa keessatti hedduu dhaadheeffama. Guyyoo Waariyoo bal'iseesinitti. Adwa was a stunning victory for Ethiopia, but a disgrace and a disaster for Italy. Akken namadi 1885 faranjiin bi Hitler dir Yohan magal Berlin walgeete ardi Afrika tan cirate qodachuu murteesseet. Italian Africa Orientale Italiana jechuun biyyoottan Afrika sadi Somalia, Ethiopia fi Eritrea mafudhachuuf jabdul khabaaf biyyeetti Marshal Grazia Rome Ethiopia sobaanyaachuuf waligalte tokkummaadhaaf waligalte tenka biyyatti bakuu calle jedhamtuun mallatteeffamtuun keeyyatti 17 isi akkas jirtu. His Majesty the King of Kings of Ethiopia can use the government of His Majesty the King of Italy for all the treatment that did business with other power or governments. Nugusi kabajamaan Ethiopia hojii daldala hamu biyyoota yookaan mootummaa ala waliin kagor khara nugus kabajamaa Italy qofaan ta'uu qabaa jedha. Waan kan mormuun faranjii waliin lol seenuuf khamurteessit Itoophiyaan duul waraana guddaa biyyattii bakka sadiyan balaage maqalee fadawaa gaggeeffame loltoota Benito American Andre Mussolini biyya nyaachisuun biyya baasu seenaa ragaba. Battalion of General Abertone's brigade was quickly surrounded and destroyed. Fi Taurari Gabayyo Gaabo Gurmoo fi Taurari Abta Gorgis Dinagde Dajazmach Balcha Saafo Yohaan Abbanabso Ras Gugsa Wale Ras Mokonna Walda Mikael Guddisa Yohaan Abba Gurraacha Ras Muhammad Yohaan Mikael Aliitiif Ras Wale Buxxullufaati loltoota waraana gugurdoo Oromoo bakka bu'uun Itoophiyaaf duulan keessa warqara yoo ta'an Meejar Abdisa Aagaatiif Dajazmach gara sudhukii dabalatee ilmaan Oromoo Haxe Minilik gurri tarbitee Itoophiyaa labii walaba tolcheet lol fardeen Oromoo dama dabalatee namooti 100 ta'an gaarreen dawaa duulan kanaan ka'umsi isaanii Finfinnee dildila dawaa turee jedhu. Eenyakki sirri cee Xaaliyaanotuun goor eenyi paastaan gowwoome akka biyyi gurgoor eenyi sirri cee akka adawa dhaaq eenyi akka baanda ta'ee dhiigdhiira gannaaq har'a falme sirreessa seena hararra maqeen Hacaaluu Hundeessaa boonsaa gaaf lubbuun jirgeera lelleen sunu jiddu galees biyyattii Finfinnee akka Tigraay daandii kiiloomeetira 1,000 miilaa fardeeniin kaduulti ijoolleen Oromoo hootee waraan Itoophiyaa 11 keessa jeneraalota abba duulataan 9 bobbaasuun akka Itoophiyaa gaaf kurraan dhaldidda sadii bar 1988 humna waraan Awurooppaa khaloltoota 17 hiriirsisee waladhuun hajaja waraana guddaa jeneraal Arbortorii boojitee hajaja waraan Eertiraa Oristo Baarataariin immoo baqate baay lol guddaa gaarreen ambalaa gerra guyyaa guutuuf godhama ooleen fi Taawuraarii Gabayyoo Gaaboo Gurmoo Ixaalii cabse baasuun filasuntu wareegamuus ilmi Oromoo dhibiin Dajazmaach Baalcha Saaforra fuudhe loluun karaa kanaan weerartoota gaggeessan.
lola gaaf maqaleetiif adawaa hamootichi minilik baqate masaara keessarri ijoolleen oromoo lamabta goorgis diinagdee yookaan abba malaatiif jaartiin isa ta'idda oromoo walloo qabdii jedhan xaayituu bixxullu gorsaaf haamileen minilik akka abdiin kutan godhaa turanii jedhan lola fardeen oromoo kumaatamaan lakkaa'aman kaabaaf kibbaan akkasumas baaf lixaan wal yaamanii gaarreen adawaa sochoosan kanaan loltootii Itoophiyaa waraana wanteen duuluun jaala Adolf Hitler Mussolini ceersanii Roomiif deebisan guyyaan kun duub har'i bittottees lambar 2022 mars 126 soofa guutuu biyyaa kabajame haol yoo ta'u namu seenaa ofii keessa lallabee haasawee gootota ofii faarsu irratti argama baddaloomiin hurumaa gaangeen hin dhalti jedhaan hajiruuf barii darbee haduwetta duundhiiti jedhaan oromoo seena keen himannu malee orminuun immoo indu malee jedhaan. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa marii biyyoolessaa jedhamuun adeemsa deemaa jiru irratti aangootii mootummaa dhiyaatanii ibsa akka kennan barbaannaa jedhe. Marii biyyaalessaa jechuun adeemsa paartiin bilisummaa tarkaanfachiisaa jiru wal qabate walabummaa fi hirmaachisummaa koomishinii hundaa'ee fi koomishiinaroota muudamanii irratti miseensoti mana marichaa gaaffii kaasaa turanii jiru. Yuun ingidaa bal'iseesinitti. Rakkoo siyaasaa Itoophiyaaf marii biyyaalessaa qooda fudhattoota mara hirmaachisee walabummaan geggeeffamutu furmaata fiduu danda'a yaadni jedhu qaamolee garaagaraarraa dhihaataa tureera. Qaamni aangoo irra jiru marii rakkoo biyyattii furuu danda'a jedhamee amaname kanaaf karra isaa akka banus gaafatamaa ture. Qaamni aangoo irra jiru marii rakkoo biyyattii furuu danda'a jedhamee amaname kanaaf karra isaa akka banu gaafatamaa turus kun akka ta'uuf hayyamamaa hin turre. Rakkooleen biyyattii mariin akka furamaniif gama qaama aangoo harkaa qabuun kutannoon dhabamuun ammoo biyyattii wal waraansaa fi gaagaamaa siyaasaa deegumsa hammaataa hordofsiiseef saaxilee jira. Paartiin aangoo harkaa qabu biltsiginnaan ejjennoo dogoggoraa tarkaanfachiisaa ba'een deegumsa biyya mudate kanarraas waan barate hin fakkaatu jedhu qaamoleen adeemsa itti fakkeessaa maqaa marii biyyaalessaatiin deemaa jiru irratti yaada kennan. Adeemsi yeroo ammaa maqaa marii biyyaalessaatiin deemaa jiru maraan martoo rakkoo siyaasa biyyattii yoo ijji fufsiise malee rakkoo biyya keessa jirtuuf falli argamsiisu hin jirus jedhu. Biltsiginnaan marii biyyaalessaan qopheessa jechuun ofumaaf koomishinii marii hoogganu hundeesse gara koomishiinaroota muuduutti cehee jira. Koomishiniin bifa kanaan hundaa'u dhaabbata mootummaati malee koomishinii walaba marii biyyaalessaa hoogganuuf danda'u miti jedhu dhaaboleen adeemsa maqaa marii biyyaalessaatiin deemamu morman. Dhimmi walabummaa fi hirmaachisummaa marichaa bu'uurumarraa gaaffii keessaa seenuu kan ibse manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa adeemsi deemamaa jiru dhaabbatee haalli marii walaba hunda hirmaachisee fi rakkoo biyyattii furuu danda'u qopheessuuf dandeessisu akka uumamuuf gaafataa turee jira. Gaaffileen yeroo garaagaraatti miseensota mana marichaatiin dhiyaatan kunneen garuu dhageettii dhabuun qaamni aangoo irra jiru ejjennoo isaatiin itti fufee ariitiin gara koomishinii hundeessuu fi koomishiinaroota muuduutti cehe. Adeemsa kanatti kan hin gammanne manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa kaleessa yeroo afuraffaaf taa'een komii adeemsa maqaa marii biyyoolessaatiin deemamaa jiru irratti qabu ibsee jira. Adeemsichi iftoomina kan hin qabnee fi hirmaachisaa kan hin taanedha jechuun dhaaboleen siyaasaa yaa'icha irratti argaman hedduun qeeqaa turuu mul'isa gabaasni Itiyoonsaayider. Paartileen miseensota mana marichaa ta'an qondaalonni mootummaa adeemsa deemamaa ture hoogganaa turan afayaa'iin mana maree bakka buutota uummataa Taaggasee Caafoo fi ministeerri haqaa biyyattii Dr. Geediyoon Ximootiyoos yaa'ii mana maree waloo paartilee siyaasaa irratti qaamaan argamuun ibsa akka kennaniif gaafatanii jiru. walitti qabduun mana maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaa Dr. Raahel Baafee dhimma marii biyyoolessaan wal qabatee adeemsota deemamaa turan irratti gaaffilee kaaniif deebiin osoo hin kennamin maaliif ariitiin gara koomishinii hundeessuu fi koomishiinaroota muuduutti seenamee dhimma jedhu irratti qondaalonni mootummaa dhimmi ilaalu kunniin dhiyaatanii akka ibsa kennan barbaannaa jedhan adeemsa deemamaa turee fi ulaagaaleen koomishiinaroota filachuuf ejja dhimma bahame maal akka turan ifa gochuun akka barbaachisus Itiyoonsaayideriif ibsanii jiru. Waltajjicha irratti qondaalonni mootummaa kunniin dhiyaatanii deebii akka kennaniif gaafatamuun sirrii miti mormiin jedhu gama bakka bu'aa biltsiginnaa Dr. Alamuu Simeetiin dhiyaatee ture. Koomishiniin dhimma kanaaf hundaa'ee jira. Koomishinichi dhiyaatee ibsa haa kennu jechuun mormuu isaaniis mul'isa gabaasni kun. Haa ta'u malee koomishiniin hundaa'ee jedhame beekamtii keenya kan qabu miti jedhamuun yaadichi paartilee birootiin kufaa ta'ee jira. Waltajjicha irratti kan argaman bakka bu'aan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu koomishinii adeemsa eeggatee hin filamneef beekamtii kennine ibsarraa dhaga'uuf hin dandeenyu jechuun yaadicha kuffisuun isaaniis ibsamee jira.
Gama biroon koomishiniiwwan waggaa 3 dura hundaan 2 koomishiniin nagaa fi araaraa akkasumas koomishiniin daangaa bulchiinsaa fi dhimma eenyummaa galma hundaan osoo hin milkeessin diigamuun isaanii ibsamee jira. Koomishiniiwwan lameen bajataa fi meeshaalee isaanii koomishinii marii biyyaalessaa akka hoogganuu fi dhiheenya hundaa'e fakkaa dabarsantu murtaa'e. Haa ta'u malee koomishiniin maqaa marii biyyaalessaa hoogganuutiin hundaa'es taanaan bu'uurumarraa rakkoolee ijootiin kan xaxame ta'uun bu'a qabeessummaa hojii isaatii ammumaa gaaffii keessa buusee jira. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetti jirra. Qophiileen OMN itti fufuu waan wajjin turtaniif ulfaadha.